osoo laallee garuu ummanni jireenya itti qaala'e kun osoo laallee garuu ummata mootummaa keenya jaalatu paartii teenya jaalatu hoggu mootummaan keenyaa fi paartiin teenya ummata kanarra yakka hojjettu dandeenyee asii ol baadhannee deemuun dandeenyu jechuudha. Saniif ummata paartii keenya jaarratu wajjin dhugaa ummata keenyaa baasnee haqa ummata keenyaa baasnee hattuu mataarraa if kaasuun hattuu ifirraa buusuun hattuu ummata saamu jirtu heeraa fi seeraa fi itti gaafatamummaaf dhiyeessuun hattuu dhugaa ummataa shilmii itti taatee xuuxaa jirtu itti gaafatamummaa akka qabaattu taasisuun hattuu waan isiin hatte diddiidee akka deebistu taasisuun hattuu obboleessasii muumicha ministeeraa keenya fonqolchuudhaaf yaadu jirtu akka isiin fonqolcha sanirraa hongoytu taasisuun hattuu shanee caakkaa keessa jaartee hidhachiistee shoorarkeessitee joollee aanarra hojjettu godinarra hojjettu rakkisaa jirtu mataarraa if buusuun gateetirraa if buusuun ummatarraa buusuun taqabsoofneefi jechuudha. Tana godhuudhaan paartiin keenya ni cima malee ni jabaata malee paartiin diigamu hin jiru. Paartiin faca'u hin jiru. Gareen jirtuus hin jirtu. Akkuma gadda jedhe paartii badhaadhinaa keessatti heeraa fi seera isaa keessatti hattummaa hadheeffatee balaaleeffata. Hattummaa irrattis ni qabsaawa. Hattootaas heeraaf akka dhiyaatan taasisa paartichi. Hojiin nuti hojjechuu jirru hojii paartichaati jechuudha. Hattuun haattee waan atteen baafattuu hin tuqina ummatatti hin himina ummanni isaa gowwoomee callisu boo'icha ummanni isinitti himuus ummataaf hin dubbatinaan hin taatu jechuudha. Arra nuti aktiivistii miti. Arra'an aktiivistiidhaa miti. Kabajamoodha. Filamaa ummataati. Quuqamaa ummataati. Sagalee ummataati. Arra ummataa jechaan mootummaa qeequudhaa heeraan naa kannee jechuudha. Usuun danda'u. Osoo ummanni kiyya booyaa jiru, osoo ummanni kiyya gidiraa harkaa jiru, osoo ummanni kiyya saamamaa jiru, osoo roorroon ummata kiyya irra deemtu, osoo fuula bitachuu taate, osoo waa barbaaduu taate, laaftuudhaa jechuudha. Arrammoo wa'adaan seenesanii qabaa jechuudha. Isiniifiin falma, isiniifiin dubbadha. Isiniifiin qabsaawa hattuu ni balleessina jenneeti wa'ada seenne. Saniifuu hattuun mataarra teessee ummata keenya ilaa garjalaatti nyaachaa jirtu. Ta piroojeektii adda addaatiin ummata ququmsaa jirtu. Ta tooftaa adda addaatiin ummata keenya araraafama malee naasuu malee quncaasaa jirtu. Ummata keenya irraa gadi buutee heeraa fi seeraaf dhiyaachuun naasuu malee tarratti qabsoofnu jechuudha. Kanaaf wanni qabsoo godhu jiru bakki itti dheessinu hin jiru. Wayyaanee dheessinee biyyaa baane injifannoon argame biyyan nu deebise akka obboleeyyan keenyatti ummata keenyaaf qabsoofnee asitti wareegamna malee. Doorsisa tokkoof biyya tanaa baanee bakki nuti biyya biraatti itti deemnu tokkollee hin jiraatu jechuudha. Tanaafu warri dhimma paartii keeysoo jettan keeysoo paartiitiin miti hayyamni kakanname hattummaadhaaf. Paartiin hoggansaaf hayyama daldalaa hin kannine. Keeysoodhaan wanni finnu takka hin jirtu. Takka. Tun waan paartiin if dura kaa'ee heeraa seera paartichaa irratti adeemsaan keeysoodhaan hatuun ni danda'ama jee paartiin keenya jala sararee hayyaman kannine. Keeysoonis namni wal mari'atee hate tokko hin jiru. Dhokannaadhaan hataa jiranii ifaa fi bilisaan irra qabsoodhaa jechuunis. Dhokannaadhaan saamaa jiranii ifaa bilisaan isaan saaxillaa jechuudha. Dhokannaadhaan qabeenya dhagayaa jirtanii bar maallaqni meeqa akka ta'e waan isaan godhu jiran kana saaxiluun dhugumaan paartiin kun ka ummataa ta'u, paartiin kun hattoota irraa akka qulqullaa'u,
paartiin kun paartii badhaadhinaa ka ummataaf badhaadhina fiduu ta'u akka taasisu waan taasisuuf jecha kun namoonni tokko tokko kan gaadantaa adda addaa qabu keeysotti jechuu mala dubbii mana deebisaa dubbiin wanni mana deebisu nu jiru mana keeysaa himi kaatamte ummata irraa hatamu jirti dubbiin ummata dhaqu qabdi ummataan furmaanninis gara heeraa fi seeraatiin mootummaa federaalaatiin gara caffee naannoo oromiyaatiin furmaanni argamuu qabaa jechuu dhufu qaba qabsoo jechuun tana guddifachaa wayyaanee jiraachuun qabdu as keessa amalli wayyaaneedhaa nun baasu namni muumicha ministeeraa Dr. Abiy qabu kanuma wayyaanee hojii hojjechaa ture wayyaanee tana xureeffatee jibbaa isaan keessa taa'ee deemu amala inni qabu ni gartan so isaanii hojii ni dalagee usittiin fakkaatu amalli Dr. Abiy qabu ka isaanii hojii guyya tokko ol arkee un fakkaatu aantummaan inni qabu jaalalummaan inni ummataa qabu jaalaltiin inni biyyaa qabu aarsaan inni biyyaa kafalu hujiin inni hojjetu qulqullummaan isaa mana barnoota ifaa boruu bar yoo ka fudhattan taate maallaqa Dr. Abiy muumichi ministeeraa keenya kitaaba katabee gara jaartii haadha manasaa kabajamoo haadha manasaatiin projektiin ifa boruu kun akka jaaramu taasise muumicha ministeeraati bar naannoo oromiyaati miti ka muumichi ministeeraatu kitaaba isaa manni barnoota itti ajaaramu jee jaartii isaatitti kannee jaartiin naannootti kannitee naannoon jaarti ifi deemaa hebbisaa turan sanirraa akkamitti deebi'ee namni malaamaltummaa irra dalaga qaanyi so amala kanan qabu jechuudha tanaafuu guddifachaa wayyaanee gizee jennu warra wayyaanee dhaan takkaayis oopidiyoo wayyaanee wajjin hojjechaa turte hunda ilaallatu dubbiin ka jirtu mataarra morma hoggansarra ijoolleen aanaa hoggantan ijoolleen godina hoggantan kantiiboonni magaalaa rakkoon isin biraa miti hojjetoonni rakkoon achii miti qulqullu ijoolleen tun halkan ariyamaa dalagaa bulti guyyaa ariyamaa dalagaa jirti quncaate ifiifu waa fidaadhaan daaraa ta'anii jiran isaan biraa miti rakkoon yoo mataan diriire qaamni ni diriira tanaafu paartii keenya dandamachiisuuf paartii keenya paartii jabaa imaammata dhugaa qabu san taasisuuf imaammata saniin ammaas galma badhaadhinaa ka barbaannu hawaloo san akka argannu taasisuuf haqni abbaa haqaatiif dhugaan abbaa dhugaatiif akka galtu taasisuudhaaf hattuun mataarraa bu'uu qabdi wal saaxiluun itti fufu qaba irra qabsaa'uun itti fufu qaba abbaan waan kana gaggeessu jiru namoonni sadeen afran mormarra jiran kun gaafatamummaadhaan heeraa fi seera jala bulanii itti gaafatamummaadhaan mafkiraan furmaan hafuur baafannaan booqannaan ummata keenyaa fi paartii keenyaafis mootummaa keenyaafis dhufu qabaa jechuudha kana qabsoon ta'e kana jechuun aantummaa jaalalummaa paartii keenyaaf qabnurraa waan goonuu jechuudha akka paartiin keenya nurraa hattuudhaan maqaan xuraa'uun barbaannu akka paartiin keenya hattuudhaan maqaan dibamaa ummanni jibbu taasisuun barbaannu jechuudha tanaaf tun sirriitti jala sararamee beekamuu qabaa jechuudha wanni keessa dhumattuun jirtu caffee yaamamtee federaalli irra ijaaramee qorannaan gaggeeffamtee wanni hundi qulqullooytee deemamu qabdi jechuudha odeeffannoo nuti qabnutti simintoo faabrikaalee naannoo oromiyaa jirtuu fi bakka biraa jirtu hunda shaneen akka to'attu taasisuudhaaf tattaaffiileen garagaraa ka godhamaa jirtu ni jirti maaliif dookumentii balleessuudhaaf tattaaffiin isaan godhaan jirre hin jirtu jechuudha hin jirtu ni beeyna akkuma dubbii jimaarratti diraamaa jalaguudhaaf arra yoo gartan amma awwadaa gad dhufanii jiran jechuu naannoo irraa erganii dafa awwadaa nurraa dhaqaa jedhanii michiyyoo daldalarra jirtu erganii arra awwadaa keessaa bakka jimaan itti cabsamu laalamaa jiran bakki jimaan itti cabsamu ummata keenyaaf jaaramuun milkiidha sirriidha ni deeggarra ummanni keenya immoo bakka jimaatti cabsu qofaa ka hojjetu osoo hin ta'in ka jimaa san ifiisaatiif ka dallaalli keessan idduu bahee ifiisaatiif bakka gurguratutti doolaaraan gurguratu haa ta'uudha ka jechuu jiru sirriitti hubadhu as
abbaan jimaa san fudhatee magaalaa geeffatee doolaara 3ttis doolaara 4ttis doolaara 5ttis gurguratu ummata haa ta'uu hawaldayaan jaaramee dallaalli iddoo haa ba'uu ka isin bakka kaayattanii taaddasaan iddoo haa ba'uu jechuu jira. Tanarra diraamaa tokko dalaguudhaaf tattaaffiin isin godhu jirtan yaa ummanni isin beeka. Diraamaa wayyaanee jalaa bartaniin ummata sossobuun hin danda'amtu isin sobnaan ammaas gabbaanee dubbannaa jechuudha. Ka qabsaa'u jirru aangoo irratti isin tursiisnee akka hattan isin taasisuu fi miti. Garee jaarrattanii caasaa sansalata hattummaa jaarrattanii achirra teessanii akka saamtan akka qabeenya hattan akka ummata qoqortan isin taasisuu fi miti. Muummichi ministeeraa keenya bar ummanni qonnaan jiraataan shukkurtii fi timaantimsaa magaalaa bakkatti gurguratu isaa godhamu fidatee magaalaa gurguratu je'e malee dallaala ooroofireeshii jaariiti ummanni haa ooroofireeshii fidatu ooroofireeshiin irraa fuudhee bakka magaalaa geessee gatii fadhetti haa gurguratu hin jenne muummichi keenya. Akkatti dallaalatti jaaran garta amma magaalaalee takka finfinneetti olaalte ummataatu fidatee gurgurachuu jira. Magaalaa takka amma takka dirree dhawaa yoo laalte waan kadiiroon godhe dirree dhawaatti ummataatu shunkurtiisaa giishxaasaa timaantimsaa dirree isaa qophooyte irratti guyyaa isaa qopho'aa irratti dhufee gurgurata ummata abbaa oomishu san jechuu harka maqaa gurguratuuf jireenyi isaaf ni laaffataa jechuu dallaalli idduun jiru akkasaa godhamuu ja'ame malee Oro fresh, marre fresh, maqaatti baastanii dallaalatti godhatanii ummata xuuxoo bombaatti dhaabaa xuuxaa namni jeen jiru jechuudha. Sansalata malaammaltummaati kun. Akkasuma kajimaatis wanni taaddee keessanii warra jimaatiin jimaa isaanii dhiyeessaa malee isin hin geeffatinaa jettanii karaa irraa cuftaniif taaddeedhaa wajjin doolaara waan gurguramu san sheeriin guurrachuudhaaf kana ammaas maqdashoorraa haga Jabuutitti haga Barbaraatti haga Portlanditti akkaataa dirree xayyaaraa hundatti dhorkitan eenyu fi eenyu xayyaara horee akka galgala achi dhaqee pirezidantoota achi dubbisee waldaa qonnaan jiraataa kajaarame akkaanii fi jimaa achitti hin gurguran hin buufanne taasisuu irratti shira taphate ni beeynaa jechuudha maqaadhaan tana kadhaa dhaabbatu jenne tanaafuu diraamaa tokko ummata daleessisneeti magaalaan lakkii qarshiidhaan harkatti muummicha ministeeraati bar jimaa gurguramuun qabsootee injatunis warri awwadaay warri mi'eesso warri asaboot warri jimaa qabu hundi gaara mul'ata kombolcha naannoon oromiyaa keessaa ka jimaa qabu hundi jimaa liqiidhaan fidee gurgurachuun qabu qabsoo ka godhaa ture nuyi bar hay jimaa fidee liqiidhaan kannee deemee gaafa fadhe gurgurame gaafa fadhe gurguramne jee namni araraafamuun qabu jimaanis akkuma bittaa gurgura biraatti harkatti qonnaan jiraatarraa bitamuu qaba bakka gurguratutti malee tun dalagamu qabsootee injatun tanatti milkooyin amma maallaqa gurguramu jira jechuudha. Akkasumatti tanallee dallaala isin keessan kanaa fi isinis waliin xareyne akka ummanni ifii ijaarame ifii gurmaa'e doolaaraan bakka san dhaqee ifii gurguratu fadhu doolaara takkattaa gurguratu fadhu doolaara lamatti isaa gurguratu abbaa achi isaan wajji gurguratanii walii galanii isaan achi deemanii gurguratan tahuu qabaadha ka jechuu jiru. Isin idduu tana daddeemuu qabdanidha. Daddeemuudhaan ammaas millions and millions of dollars akka isin hataa jirtan ni beeynaa jechuudha. Akkatti maallaqni Duubaay dhaqu akkatti Duubaay irraa Ameerikaa dhaqu eenyu ilmi eenyu deemee akka waan kana fuudhu jiru abbaan projektii kanarra godhame eenyu kate kana hunda takkaan adda beeynaa jechuudha. Takkaan saniifuu dhimma kanarra togguu qabsoofnu paartii keenya qulqulleessuudha. Dhugaadha paartiin keenya paartiin badhaadhinaa ida'amutti amana. Ida'amuu san keessa immoo hattummaan hin jirtu. Ida'amuu san keessa hattummaan hin jirtu. Hattummaan hin jirtu. Hattummaa irra qabsooynaa jechuudha. Ifaaf tana godhuun ammaa jaalala paartiiti. Jaalala mootummaa keenyaa qabnu. Jaalala ummata keenyaa qabnu haqni san akkasitti deemuu danda'u qaba. Tana warri sila keessa fixadhaa hojmaata paartii jettan hojmaata paartii hattummaa hoggansa hayyame nutti maati. Nuti hojmaata paartiitti deebinaa jechuudha. Hojmaanni paartii hoggansaan akka feetetti ummata quncaasii nyaadhu je akka feetetti ummata irraa dhiiga xuuxi je tokkolleen hin jiru jechuudha. Ihee bagilts mattaawaq allabata.
sirriitti beekamuu danda'uu qaba jechuudha. Keessatti wanni fixannu hin jiru ifaa fi ifatti uummata irra fixanna. Poolisii Oromiyaa dhimmoota saaxilaattiin dhufaa obsa. Poolisii Oromiyaa. Poolisiin Oromiyaa gaachana Oromooti. Poolisiin Oromiyaa humni addaatis poolisiin duraaniitis gaachana Oromooti. Gaafa abdiileen uummata keenya akkasitti roorrisaa ture. Gaafa abdiileen akkasitti uummata keenya buqqaasaa ture. Gaafa juuntaan akkasitti uummata keenya irratti wanta godhaa ture. Gaafa waraanni gara Somaaleetiin uummata keenya irra bobba'aa ture. Poolisii Oromiyaatu ittisaa ture umarra. Aantummaa qabdi poolisiin Oromiyaa. Ijoolleen humna addaa aantummaa qabdi. Goota, jeeyina, saba jaalatti, saba keessaa baate, qeerroodha ijoolleen humna addaa tun. Ijoolleen gootummaa akkasii qabdu. Ijoolleen hadheeffattee ummataaf quuqama qabdu. Ijoolleen sirni kun keenyaa nuutu dhiiga keenyaan fidee hadhagaadhaan fidanne kana qawweedhaan eeggannaa laalaa qabdu. Aantummaa qabdu. Shira garagaraatiin akka injifannoon isii galman geenye akkaanii fi bakka hin taanee fi za'aan taanetti ajjeefamtu shirri irratti xaxamaa deemu ka jirus matuma kana keessaa jechuudha. Hoggantoota jajjaboo qabsoo tanarratti aarsaa gurguddaa qaban kan muuxannoo qaban akka Komaander Tasfaayee Dinquu ka obboleettii fi obboleessa jireenya isaa irra dhabe ajjeefamee shaneedhaan ka qabsoo garagaraa irra madaa'e aarsaa guddaa kafale. Hoggansi poolisaa hoggansa keessaa osoo inni hin gahin xurataa baasuudhaan akka hoggansa inni jaalala uummata waraana isaatiif qabuu fi uummata isaatii qabu aantummaa inni qabu akka hin gaggeessinee fi injifannoon poolisaatuun fi hin takka hin baane taasisuu keessa shirri guddaan deemu jiru achi jechuudha mataan. Ajjechaa karrayyuu wal qabattu. Yaa'u dhageessanii jirtan isinitti himanii jiran. Ajjechaan karrayyuu wajji wal qabattu tana mana asistuu jechuudha. Tana mana asistu. Dhugaadha. Dhugaadha. Shira hojjetamee jira. Akkatti hojjetamee jira. Karrayyuun dibicha qalatteeti halkan guutuu du'aayiksii karaa sirna kabajattuutiin godhattee dhiiga addarra godhattee halkan guutuu wanta jechaa bulan. Gaafa 22 ganama poolisni dhaqee isaan marsee jechuudha. Sababni poolisni dhaqeef ijoollee shanee nama laba. Kan poolisatti kijiba himeetu poolisni san fudhatee ijoolleetti dhaqee jechuudha. Gaafa 22 sadaasa 22. Gaafa 22 gizeetti dhaqan nama 39 qaban jechuudha. Nama 39 qaban. Nama 16 bosona basaqqee jedhamu geessaniiti jilbiiffachiisanii naasuu malee ajjeesan jechuudha. Naasuu malee. Hin qabsoofne miti tanaaf. Naasuu malee. Eega qabamee'u namni maaf ajjeefama? Hidhuun osoo danda'amu? Mana murtii dhiyeessuun osoo danda'amu? Sababni ajjeefamuuf maal? Nam 16 jechuudha. Bosona basaqqa ja'amutti jilbiiffachiisanii fixan. Dhugaan tanuma. Lamaatu kana keessaa bahe kan ajjeefamin. Lameen bahe kana kan lubbuun bahe kanaatu dhugaa tana baase. Warra lamaan sana amma maqaa isaanii himnu jechuun nageenya isaaniitiif. Osoo maal jaa jechuun abbaan silaa waan kana gaggeesse. Osoo nama 28 nama 39 guutuma qabdan sanuu akka jirtu cicci gootanii. Osoo akkas gootanii bakka takka fixxanii. Oduun tunarraan tana kaatee mootummaatu abbootii gadaa karrayyuudhaa ajjeesee tayyattu tun nutti hin kaatu turtee hambisuu keessanii sirrii miti jaanii ijoollee poolisaa komatan jechuudha. Shaneedha jaanii akkas godhan. Jarri shanee miti immoo. Uummata Oromooti. Karrayyuun nan laallattu. Yoo anaaf abbaan kiyya dhalchuu baatellee karrayyuun obboleeyyan kiyyaami Oromoomi. Yoo haati tiyya naa deessuu baatellee karrayyuun Oromoomi Oromummaan
oromummaa miti nuti obboleeyyummaan itti qabna waliin jennu tun hoggansa waan hojjetuun beekne haadootti fi ilaalaa saba isaan qabne kaantummaa saba isaan qabne osoo abbootiin gadaatii fi namni 39 kun guututtu yakkamaa taani eega takka qabaman hin dheeysine mana hidhaa geessanii qorachuun hin danda'amu. Mana hidhaa geessanii heeraan itti muranii hidhaa teessisuun hin danda'amu yakkamaa taanaan cubbuudhaa jechuudha. Hin qabsoofne tanaaf gosa tiyya ta'uu hin qabu, haati tiyya naa ta'uu hin qabu, godina kiyya ta'uu hin qabu, amantii tiyya qabaachuu hin qabu. Oromummaa qabaannaan naaf obboleessa siif dubbachuudhaaf hin qabsaawaa ture, siif dubbachuun irrattis haqaa jechuun maas. Qabsoon nuti qabsaawaa turreefis tana. Kalees akkitti qabsaawaa turre kana arramba mootummaa keessa jirra jennee wanni callisnuuf hin jirtu jechuudha. Hin jirtu. Hin jirtu. Tanaafi mijiruu qananii dhiisee wanni hin biyya galeef. Hoggansi yakka fadhe gisee hojjetu. Hoggansu cubbuu fadhe gisee dalagu. Laalee callisuu hin garre jee bira dabruufi miti. Kaniin asitti aarsaa kafalu jiru. Rabbiinuu na taajjabaa jechuudha. Rabbiinuu eegaan dhugaan kalee Jawaar irra qabsaawe. Eegaan dhugaan kalee Profeesar Maraara irra qabsaawe. Eegaan dhugaan kalee Dooktar Milkeessa irra qabsaawe. Eegaan dhugaan kalee Shanee irra qabsaawe. Arraas dhugaadhaan hoggansa mataarra taa'ee akka kana hojjetu irra qabsaa'u baannaan Rabbiinuu na gaafataa jechuudha. Dhugaa tanaan nu duuba jira. Kaayoo qabsoofnuuf tanaatu nu duuba jira jechuudha. Isii tanaaf qabsoofna. Eenyu haa dubbatuuf karrayyuuf. Tun qoftii nu gahaadhaan. Hoggansa mataarra jiru itti gaafatamaa taasisuuf. Tun qoftii nu osoo hattummaa nu jiraachuu baatte. Tana caalaa ammaas kan nama gaddisiisu. Namatti 16 ajjeesanii wanta jaan keessaa 28 hafe san keessaa tokko osoo tumaniiti ajjeesan. Reefka sanii wajjin ammaas guyyaa 4 bulchan jechuudha. Hanga reefki xiraawee ajaawee tortorutti. Guyyaa 4. An Oromoo fi qabsaawaan fuula hoggansaa bitachuufi miti. An Oromoo fi qabsaawaan bolola aangootiif miti. An Oromoo fi qabsaawaan maqaadhaa miti na biratti. An Oromoo fi qabsaawaan anumarraa dhugaadha. Eeganarraa dhugaa taate immoo xiyyaa fi kaan hin qabdu. Nu hundi tokko. Tana haa qabaachuu qabnu antummaa. Awal wallummaan qabnu jechuudha. Haa waan jibbinuuf hin qabnu. Kanaas addatti waan jaalannuuf hin qabnu. Daandiin ida'amu. Daandii keenya. Paartiin badhaadhinaa. Paartii keenya. Paartii keenya keessa taa'ee. Daandii keenya keessa taa'ee. Hayakka uummata keenya irra danda'u hojjetu. Jaala kiyya. Na kabaja. Na jaalata. Harkanarra kaayyata. Waliif bilbilla. Waliif lafaa ol kaana. Waan teeksti waliif goona wal dubbisna jabaadhu naanjaa waan hin fadhe irraa hin harkadha je'ee yakka ati hojjettu sirraan dhiisuu jechuudha. Hin dhiisu. Hin dhiisu. Kaayoon an qabsaa'u jiruutu tanaa miti. Kaayoon an qabsaa'u jiruuf uummata keenya gidiraa keessaa baasuuf sanumaan narraa dhuga. Sanumaan ammaas taniin godhu jiru jechuudha. Malee paartii takka keessa waliin jirra hojmaata paartiiti maarree paartiiti intala gos keessa yellame aysaram bacirrash wareegamaan an biyya tanatti amata lamaa fi cinaan dabreen asitti an kafalu jiru naatu beeka. Aarsaan an asitti kafalu jiru naatu beeka. Osoo antummaa qabaachuu baadhee maaltu as na fide? Maaltu na fide?
maal naan jaa rabbiin hin sagaduuf kun maal naan jaa fuula fuulaan ta'a ka jaalannuu fi ka jibbinuu qabnu ka dhugaarra wal diddinuu fi ka dhugaarratti adda baanuu qabna malee hin qabnu kun hundi ka taa'u jiru komishiinarii poolisiitiin araarsaa mardaasaa Oromoon araaraafamuu hin qabdu rakkachuu hin qabdu poolisoonni keenya ka bakka hunda jirtan gootummaa keessan ni beeyna aantummaa isin qabdan ni beeyna jaalala isin ummataa qabdan ni beeyna tun badii teessanii miti badii hoggansaati waraanni ajajaan hogganama waraanni eemaraan deema akkatti inni leenji'ee tukkasi tun poolisoota dhimma kana raawwatee hin laallattu poolisni waraanni dirqamatti kanname raawwata dirqamatti kanname qulqulluudha poolisni naannoo Oromiyaa miseensonni hoggantoonni godinoota hoggantoonni aanaa kan magaalota keessa jiran aantummaa sabaa qabdan paartii badhaadhinaa ni jaalattan dhugaadhaaf qabsooftan ni beeyna isin wajji hojjechaa turre teessanii miti badiin hoggansa abbaa ajaja kanne waraanni ajajaan deema yoo waraanni tokko ajajamee yoo ijoolleen ammana eeydu ajajamtee hangaasaa kuchiisaa jaaniin hammeenya ijoolleetii miti ijoolleen ajaja raawwatti tanuma dhugaan jirtu akkatti leenji'anii tukkasi so jaalala ummataa qabaachuu baadhee taammana eeguu jirtu ijoolleen poolisa dubbii tana fittiin dubbadhu jechuu sila I'm ready sodaa namaan qabu jaalala ummata kiyyaa malee haqaafiin qabsaa'u jiraas dhugaafiin qabsaa'u jiraas saniifiin dhugaa ummata kiyyaa dubbachuuttis jira dubbachuufis ta'a ka sodaannu tokko hin jiru feete nyaara nu murta feete fuula guurta dhimma kiyyaa miti dhimmi kiyya daandii ida'amuutiin paartii badhaadhinaatiin bulchiinsa haqa qabeessa dhuga qabeessa sirna qabeessa ummata kiyyaaf tajaajilu akka heeraa seerri paartichaa ja'utti uumamee hujiirra oolee ummanni kiyya badhaadhuun fadhiitiyya ummanni kiyya gidiraa keessaa ba'uun fadhiitiyya tanaaf nu filate ummanni tanaaf nu jaalate ummanni tanaaf diinaa ergamuu didee ummanni tanaaf gaara keessa deemee shanee barbaadu jira ummanni tanaaf daandii cufuu didee ummanni tanaaf taqabu gumaachuu jira ummanni tanaaf wareegama kafaluu jira ummanni paartichaa wajjin akkamitti ummatatti deebina hin ta'uu jechuudha kun sirriitti gadi fageenyaan beekamee hubatamuu qaba jechuudha beekamee hubatamuu qaba gara biraatiin mariin tanaafu ijoolleen osoo ta poolisaa keessaan baane ijoolleen qabsoo poolisaa naannoo Oromiyaa keessa miseensonni jirtan hundinuu gootummaa keessan ni beena jaalala isin ummataaf qabdan ni beena humniti addaatis humni poolisaatis dhimmi kun dhimma isin laallatu miti jechuudha dhimma hoggansa laallatu abbaa mataarra jiru tanaan fudhannu jechuudha itti gaafatamaan jiraachuu qaba hin fudhannu jechuudha Karrayyuun yoo aktiivistiin qabaanne namni dubbatuufi ani paarlaamaa keessatti ganda afurii fi aanaa afurii fi magaalaa takkaan bakka bu'e hogguun filamu ammoo Oromiyaan guutuun na laallatti Itoophiyaan guutuullee na laallatti irraa dubbachuuf yakka mootummaan gaggeessitu saaxiluuf
mirga ummataatiif falmuuf hattummaa mootummaan gaggeessitu itti gaafatamaa akka qabaatuuf taasisuuf haqa ummata kiyyaatiif wareegama barbaachisu kafaluuf amaanaan narra jiraa jechuudha. Amaanaa roorroo ilmaan buleeyyan kiyya ummata kiyya kana filate kan cinaaqsan keessa jiru ajjechaa isaanirra gaggeessitu dubbachaa isaaniif booyaa isaanii alaalalaa roorroo harrayyuurra gaggeeffamtu yoo ka callifnu taate cubbuudhaa jechuudha. Oromummaan sanuu soba rabbiillee nama taajjabaa jechuudha. We have a freedom to speak the truth. Haqa qabnaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf dhugaa qabna saaxiluuf qabsoo jennaan akkas ta'uu qaba. Hadheeffanne ni miidhama maaliin ta'a maa balaan feete gadi hin buune tana keessatti xiqqoon deebinu jechuudha. Abbaan waan kana gaggeessee naasuu malee raawwate itti gaafatamummaa argachuu qaba. Tun qoftiinu namoota 3 fi 4 mataarra jiru hattummaan ummata keenya quncise kamalaamaltummaan ummata keenya quncise kan chaanaala hattuutiin ummata keenya quncise ka ajjechaadhaan yakka raawwate kan shanee babal'isuu yakka raawwate kan nageenya Oromiyaa jeequu yakka raawwate gaafatamuu qabanii jechuudha. Bu'uu qaban ummata keenya mataa ummata keenyarraa dhiyaachuu qaban seeraaf hafuura fudhachuu qaba ummanni keenya. Hafuura fudhachuu qabdi naggaadeen teenya. Bilisa taatee naggadachuu danda'uu qaba naggaadeen keenya. Bilisa ta'ee hay gaafa wayyaaneetis wayyaanummaan irraa simintoo naggadaa ammaas yoo keenyummaan kasilaa ummataaf laalata jennu simintoo naggate cubbuumi. Gaafa wayyaaneetis kanummaan wayyaanummaan ummata keenya afaan qabdee sukkaraa fi zeeta naggadaa alaanaqa ammas keenyummaan yoo sukkaraa fi zeeta chaanaalaan kan naggatu taate cubbuumi. Inumaa makiinaanis ni jirti baro hattummaa laaftuun seenaatarraa haasa'u jirru tun makiinaan heeraan ala seentee daldalaaf silaa khiraafi kanaaf qophoofte ta'eeraa ala qabamteen jirtu mootummaa federaalaatiin. Saniifu roorroodhatu roorroo firinxiixxee naggaateen yookiin maallaqa fidiyaaniin yookiin hojii ala baasan gumruukni akkasitti hidhee taa'u jiraan ummata keenya. Namuma Oromoo taanaan ka heeraan waraqaa qabu ka seeraan waraqaa qabu oluma dabarfachuun ta'u qab godha. Hanganni mataa san dhaqee waatti kannee gadhiisaan silkiin bilbilamtu maaliif daandii san irraa chaanaalli qabamee maqa jiruuf chaanaala hattuutiin naggaadeenii fi maallaqa walitti qabattee corattee deemtee naggatattutuun meeshaan si haruma qabama. Heeraa ala jaaniini hangas isa chaanaalli isaanii kun deemeen naggata isaan naqa wahuma wayyaaneen gootu baadhattuu amala wayyaanee hogguunii fi obbo Taayyee Danda'aa jiru sanumaatu dhuga. Wahuma wayyaaneen godhaa turte hattummaa irratti katti deebi'anii hattummaa godhu jiran. Gamoon himamu sirrifachiisa. Sirrifachiisa. Kamiin garaa jabaannee usnarree. Kanaafuu if sirreessuu qabaa.